Wow, Tessa Dukele. Ghostbuster goalkeeper Ahmed Mohammed. Sporting. Ya kama Kenya jabane aegalu. Sporting. Ya kire jenne hundana sosolu. Sporting. Ya kire jenne hundana sosolu. Sporting. Okayu bikayuti sportiya. Gara odeeffannoo birootti yoo dabarru odeeffannoo Pirimeer Liigii Ingilandi wal qabatanii har'a taphoonni Pirimeer Liigii Ingilandi hedduun itti fuudhaan ni taphatamu. Kanaanis egaa kilaboonni egaa hirmaannaa dorgommii Awuroopaatiif akkasumas kilaboonni sadarkaa ol duree jiran Arsenaal fi Manchester Cityin morkii waancaatiif kilaboota hedduu walitti dhiyaachaa jiranidha. Keessattuu egaa taphoota har'aati Pirimeer Liigii Ingilandiin har'a taphoonni taphataman keessaa sa'aatii kudha lama irratti Aston Villa Leeds United waliin taphata. Brentford Brighton waliin taphatanis egaa tapha biroo har'a eegamudha. Kanarratti immoo Chelsea Burnley waliin sa'aatii kudha lamatti taphatu. West Ham United immoo Bournemouth waliin morkiin taasisanis kan eegamudha. Sa'aatii halkan sa'a 5 irratti egaa Manchester City Newcastle United waliin Itaaliitti morkiin taasisanis egaa tapha biroo hawwiidhaan eegamudha jechuudha. Taphni kun keessattuu Manchester City taphoota Premier League 12 isaafaa Arsenal taphoota 11 kan isaafu kanaaf egaa Manchester City kana booda taphoota 12 isaan hafu hundaayyuu mo'annaan Arsenal taphoota 11 isaafu mo'atullee Manchester City shaampiyoonii ta'uu danda'a waan ta'eef egaa taphoonni kana booda taphataman kan hawwiidhaan eegamanidha. Egaa Pep Guardiola kaleessa ibsa miidiyaaleef kennan irratti kan isaan jedhan xiyyeeffannoo isaanii waa'ee waancaa osoo hin taane kana booda kan nu yaachisu waa'ee tapha Newcastle United waliin taphannooti jedhaniiti kan isaan turan. Keessumas egaa waancaadhaaf xiyyeeffannoo kennitu kan Arsenal caaltanii shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa argataniitu kan jedhu san dubbachuu hin barbaanne. Xiyyeeffannoon isaanii tapha kanarratti akka taasisanidha kan isaan dubbatanii. Tapha kanaaf Erling Haaland guutumaa guutuutti fayyuu isaatiin akka taphatudha kaleessa Guardiolaan ibsa miidiyaaf kennaniin kan isaan dubbatan jechuudha. Kana alatti immoo tapha kana injifachuudhaafis gareen isaanii akka morkatudha kan isaan dubbatanii. Kilaboonni kunni lamaan egaa waancaa FA Cup-illee waliin ramadamuun isaanii kan yaadatamudha. Kilaboonni kunni lamaan jechuudha. Kanan durattis egaa Manchester City fi Newcastle United ammas egaa Premier League'n har'a morkiin waliin taasisan egaa tapha biroo eegamudha jechuun ni danda'ama. Keessattuu Newcastle United illee sadarkaa isaa fooyyeffachuudhaaf morkii kan inni taasisudha. Kana alattis egaa Manchester Cityin Arsenal irratti dhiibbaa jiru cimsuudhaaf morkii taasisu waan ta'eef egaa kan isaan tapha hawwiidhaan eegamudha. Erling Haaland akkuma duratti kaasee egaa akka taphatu Pep Guardiolaan dubbataniiti jiru. Jeremy Dokuun garuu akka hin taphannedha. Saviinonis akka taphatu Guardiolaan himaniiti kan isaan jiran jechuudha. Kanaaf egaa morkiin kilaboonni lamaan har'a waliin taasisan kan tapha hawwiidhaan eegamudha jechuudha. Gama biraatiin guyyaa boruu irratti taphoota Premier League England kanaan taphoonni hedduu ni taphatamu. Keessattuu taphni darbii kaaba Londaniin Tottenham fi Arsenal waliin taphatan irratti tapha hedduu eegamudha. Leenjisaan haarofti Tottenham Igor Tudor egaa kanaan dura Juventus fi Lazio leenjisaa kan isaan turani. Taphataas ta'uudhaan Juventus fi Laziof taphachaa kan turanidha. Egaa Tottenham kilaba sadarkaa 16 irratti argamudha. Qabxii 5 qofa sadarkaa gadiirraa fagaatee leenjisichi egaa yaada isaan kennaniin kilaba kan Premier League keessa akka tursiisan dubbataniiti kan isaan jirani. Tottenham egaa dorgommii England irratti hirmaachuu eegalee bara 1977 diviizhinii lamaffaa keessatti jedhama yeroo sanitti kan hirmaateen alatti waggoota hundaayyuu liigii jalqabaa keessatti hirmaachaa kan ture. Premier League osoo hin jedhamin durallee liigii jalqabaa jedhama yeroo sanitti kilaba liigii jalqabaa keessatti hirmaachaa ture yeroo tokkoon alatti jechuudha. Kanaaf kilaba seenaa guddaa qabu kan Premier League England keessa akka tursiisanii fi egaa bara dhufus Tottenham Premier League keessa taphachuu isaa itti fufa. Kanaaf ligicha akka gadi hin buune inni taasisna yaada jedhudha kan isaan kennanii. Garuu miidhama taphattoota 10 akka qaban dubbatanii taphattoota 13 qofa qabna. Kanaaf taphattoota 13 kanan egaa murkannee waancaa kilabicha Premier League keessa tursiisuudhaaf ni yaala yaada jedhudha kan isaan kennan jechuudha. Kana irratti egaa Mikel Artetaanis egaa harka keenya jira kana booda egaa iddoo keenya hiree keenya kan murteeffatu nuyi jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jiran tapha
darbeen keessattuu Wolves waliin qixaan bu'uun isaaniitiin Arteetaan carraan isaanii waancaa qaban of jala dabarsanii kennaniiru namoonni jedhan baay'inaanis kan isaan jiran jechuudha. Haa ta'u malee leensaan Mikel Arteetaan kana booda hojiin nuti hojjennu taphoota ta'an injifachuudha. Carraan ture tapha darbee qixaan ba'uudha torbe 27ffaatti kan nuuf katabame yaada jedhuudha kan isaan kennanii tapha kanaaf Kai Havertz fi Martin Odegaard taphachuu akka danda'an yaada kennaniiti kan isaan jiran. Bukaayoo Saakaan egaa waliigaltee isaa dheeressuu isaatiin akka gammadan kan isaan dubbatan leensichi jechuudha. Spurs waliin murkiin cimaan akka isaan eeggatuudha kan dubbatanii arrasoo sanyummaa wal qabatee immoo dambiitu jira. Dambii sana eeguu qabna pirootokoolii jiru saniin sanyummaan kubbaa miilaa keessaa dhabamsiisuu qabnaadha kan isaan jiran. Arsenaal darbii London taphoota 21 darban keessaa egaa tapha tokko qofa kan mo'atame Fulhamiin 2-1 tapha darbeen kan mo'atamedha jechuudha. Kanaaf egaa leensaa haaraa wajjin kilaba leenjuu Tottenham waliin murkii taasisanii kanaan injifannootti fufuudhaan egaa imala waancaa isaanii keessattuu erga 2004 as waancaa fudhachuudhaaf egaa murkii taasisan kan itti cimsatan ta'a jechuudha. Arsenaal ammas waancaan akkuma keenya jira yaada jedhu kan isaan kennan leensaan Mikel Arteetaan jechuudha. Tapha kanaan wal qabsiisaniiti jechuudha. Gama biraatiin egaa taphni kun halkan isaa tokko falakkaa irratti kan taphatamu guyyaa boruuti jechuudha. Sunderland Fulham waliin akkasumas Nottingham Forest Liverpool waliin Crystal Palace Wolves waliin taphoonni Premier League guyyaa boruu taphataman keessaa keessattuu Oliver Glasner leensaan Crystal Palace dhiibbaa keessadha kan isaan jiranii. Xumura bara kanaatti egaa kilabichaan gargara akka baanis dubbataniiti kan isaan jiran. Leensaan kun keessattuu bara darbee waancaa FA fudhachuun isaanii hatamaa waancaa Community Shield illee fudhachuudhaan leensaa Crystal Palace seenaa gaarii qabanidha. Haa ta'u malee as dheenyatti egaa Crystal Palace qabxii gadi aanaa galmeessuu fi keessattuu waancaa FA Cupitiin kilaba liigiin ala jiruun mo'atamee dorgommichaan ala ta'uu isaatii wal qabatee dhiibban isaa irratti cimaatii kan isaan jiru. Isaanis egaa waliigalteen isaanii yoo xumurame bara dorgommii bara kanatti kilabicha akka gadhiisanidha. Crystal Palace sadarkaa 13 kan jiru qabxii jahan qofa sadarkaa gaddaraa fagaatee jechuudha. Kun immoo dhiibbaan isaan irratti cimeetii kan isaan jiran. Gama biraatiin immoo Brentford kan leensan Kai Andrew leensaa iddoo Thomas Frank bu'uudhaan egaa kilabicha leensaa jiranidha. Kilabichi Andrew jalatti sadarkaa 7ffaa irratti kan argamu waancaa FA'tiinis marsaa 5ffaan ga'eetii kan jiru. Erga Thomas Frank kilabicha gadhiisanii kilabicha keessatti waan gaarii hojjechaa jiraachuudha kan isaan mul'isanii. Kanaanis egaa abbootii qabeenyaa kilabichaa Matt Betman jalatti waggaa 15 keessatti egaa leenjisaa dhaabbii jajaffaa isaan qaranidha. Leenjichi kun immoo Brentford keessatti milkaa'u kan isaan mul'isanii. Odeeffannoo xumuraatiin Neymar kubbaa miilaa taphachuu akka dhaabu beeksiseeti kan jiru. Paawundii miliyoona 200 PSG irraa Barcelona irraa PSG'tti 2007tti jijjiiramuu kan yaadatamudha. Erga 2025 amma GT Al Hilal irraa gara Santos jijjiirameeti kan inni jiru. Amma immoo miidhama isa mudateen taphoota hedduuf hin taphannee keessattuu edda muddee dabreeti. Biraaziliif goolii 79 galchuudhaan Peelee goolii 2 caalee taphataa Biraaziliif goolii hedduu galcheedha. Waancaa addunyaa dhufu irratti hirmaachuudha kan isaan inni barbaadu. Haa ta'u malee egaa miidhama isa mudateen muddee dhufuun booda waancaa dhaabuu akka danda'u dubbatee jira. Waancaa addunyaa kana irratti hirmaachuun garuu abdii isaa akka ta'edha kan odeeffannoon baan kan mul'isu. Premier League Itoophiyaa taphoonni marsaa lammaffaa har'arraa jalqabuudhaan fufuudhaan ni taphatamu. Har'a egaa taphoota garaagaraatti kan taphatan Isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaa fi Isteediyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphoonni har'aa fi boruu hanga wixataatti taphatamaniin torbeen 20ffaan Premier League Itoophiyaa itti fufuudhaan ni taphatamu. Egaa Itoophiyaa Premier Leaguetiin kilaboonni sadarkaa ol irra jiran qabxiin wal qixxaachuudhaan keessattuu kilaboonni sadii Bunni Sidaamaa, Hawaasaa fi Arsii Nagelleen qabxii 35 wal qixxaachuudhaan Faasil qabxii 33 afraffaa ta'uudhaan egaa wal dura duubaan xumuruun isaanii yaadatamaa. Marsaa lammaffaa kanaan immoo eenyutu shaampiyoonii ta'a kan jedhu kan eegamudha. Egaa taphoota hafanitti Morkiin waliin taasisan torbee 20 egaa kana booda torbee waliin taasisan kan eegamudha. Akkasumas sadarkaa gadii keessa ligicha keessa turuudhaaf sadarkaa gadiitiinis kilaboonni jiran gara injifannootti deebi'uudhaan ligicha keessa turuuf morkii taasisan kan eegamudha jechuudha. Egaa taphoonni har'aa itti fufuudhaan taphatamaniin har'a Hadiyaa Hosaanan Bahar Daar waliin, Madiin Itoophiyaan Adaamaa waliin, Hawaasaatti Isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti kan isaan taphatan ta'a jechuudha. Kana irratti immoo Isteediyeemii
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti immoo Walaayitaa Diichaan Machaal waliin Baankiin Faasil waliin kan isaan taphatan taphoota har'a taphatameen kunniin jechuudha. Egaa yuunivarsiitiiwwan lamaan irratti isteediyeemota yuunivarsiitii lamaanii kanatti kanneen taphatamanidha. Taphoonni kunniin taphni Hadaa Hosaanaa fi Baahir Daar sa'a 7 irratti, taphni Faasilii fi Baankii immoo sa'aatii 12tti kan taphatu ta'a jechuudha. Akka taphni Adaamaa fi Madiin sa'aatii 12tti kan inni taphatamu. Kana irratti immoo egaa guyyaa boruuratti taphoonni biroon inni taphatamu Arbaa Minci Nageellee Arsii waliin, Shaggar Itiyoo Elektiriik waliin egaa taphoonni taphatamanis egaa taphoota biroo guyyaa boruu taphataman nidha jechuudha. Kana irratti immoo Hawaasa Dirreedhaa waliin, Buna Sidaamaa Walwaloo Digiraat Yuunivarsiitii waliin Adaamatti taphoota taphatamanidha. Taphoonni Arsii Nageellee fi Arbaa Minci akkasumas Shaggarii fi Elektiriik Hawaasaatti kan isaan taphataman ta'a jechuudha. Wixata irratti immoo Maqalee Sabaa Indartaan Shiree waliin taphatu. Egaa taphoota torbaan kanatti qabataman keessa Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin egaa odeeffannoo taphattootaatiin ol qabate Shaggar Yusuf Taarraqeen fudhachuudhaaf walii galtee ragahuun isaa ni yaadatama. Taphataan kun kilabichattis iddoo shaakallee kilabichaattis dabalamee taphattoota wajjin shaakaleetti kan jiru. Kanaaf kilabichaaf ni mallatteessa jedhameeti kan inni turu. Bitootessa darbee Hawaasa irraa gara Machaal taphataa imareedha. Machaal irraa immoo gara Shaggar imaluuf kan inni jiru. Shiree Midira Gannatillee Dassaaleny Katamaa mallatteessifachuuf dhiyaattuu isaati. Madiin immoo Alfred Nukurunziisaa lammii Burunduuti. Taphataa kana fudhachuunis gabaafameeti kan inni jiru. Walwaaloon immoo Geetuu Hayilamaariyaam fudhachuun isaas gabaafameeti kan inni jiru. Miidiyaaleen gabaasaniiti kan isaan jiran. Kilaboonni hafanis egaa yeroo jijjiiraa taphattoota biyya keessaa kanatti kilaba isaanii cimsuudhaaf egaa taphattoota haaraa ni mallatteessifatu jedhameeti kan eegamu.